kanammoo seenaa qabsoo imala waggaa 50 obbo Leencoo Lataa jedhamu keessatti haala ajjechaa Baaroo Tumsaa tuqeen qoqqoodinsaa fi jibba subbii hamaa dhaloota dhufu keessatti facaasuudhaan yeroo ammaa tana kitaaba imala qabsoo obbo Leencoo Lataa walakkaa jaarraa waggaa 50 taasisee jedhuun nama miseensa maatii obbo Leencoo Lataa addisuufan urgaatiin barreeffame bakka hooggantoonni mootummaa hayyoonni fi namoonni hedduun argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti eebbifamuun dhiyaatama. Kitaabni kun eebbifamee dubbistoota bira eega ga'een booda fuula kitaabaa 147 hanga 149 waa'ee ajjechaa Jaal Baaroo Tumsaa ibseen seenaa dogoggoraa fi dhaloota qoqqooduu agarsiisu ibsameeti. Kitaaba kana keessatti obbo Leencoon jechoota qoqqoodinsaa nuti as keessaa nama hin qabne jedhuu fi otoo Baaroo Tumsaa fi dhaaba bilisummaa Oromoo hin qunnamin dura Baaroo Tumsaa dhaaba keessatti buufachaa turuu ibse. Kabajamtoota hordoftoota Smart Future sagantaa keenyatti hordofaa isin jecha waa'ee ajjechaa Baaroo Tumsaa ilaalchisee taatee qabatamaa jirtuu fi barruu obbo Leencoo Lataa kitaabaan dhiyeesse kan isin biraan keenyu ta'a. Jalqaba irratti barruu ajjechaa Baaroo Tumsaa ibsitu kan obbo Leencoo Lataa kitaaba keessatti ibsan isin biraan gahuun itti aansanii taatee dhugaa ajjechaa Baaroo Tumsaa kan itti aansinu ta'a. obbo Leencoo አመላለጡም ከዛ ተኩስ ውስጥ ያራ እንደሆነ እኮ አማርኛ መጽሐፎች 2-3 ሳይኖሩ አይቀርም። ኦቡፌ እኒ ገልገለ ሰነ ወሬገሜ በላዳኒ መሌ ዋን ነምኒ ኢትያዴ ሽረ ሆጀቹ ሆጀተነትን ፈካቱ ብያ ዴቢተኒ ኤጊ ብያ ባተኒ ቦለት ዴቤ ማሊፍ ዴቢተኒ ሰነ አናቱ በርባዴ ዴቢ ሀየማ ዳባ መሌ ደሱ ሀየማ ዳባ መሌ የሮ ሰነተቹና መቃባውቲን ሶቸው ካድሬሌ gandi keessa nam ture dabballeen tokko nafne mootummaa miidhaa ture yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana. Sana Mallas Zeenaawii gaafadhu barbaadiiti. Obbo Leencoo Lataa kitaaba imala qabsoo waggaa 50 jiru keessatti ajjechaa Baaroo Tumsaa ilaalchisee akka barreessetti barruu isaanii yeroo dubbisnu Harar irraa miseensa keenya Daamsoo jedhamuun durfamu Haramayaa deemee gara ganamaa mooraa waraanaa Abaawoo Maayee qalloo jiru ga'e yeroo ga'u Baaroo Jaarraa fi Mul'is Gaaddisa mukaa guddaa mooraa waraanaa keessa jiru jala ta'anii isaanii mari'ataa jiran itti ba'e nagaa wal gaafannee xiqqoo haasofnee sana booda haala siyaasaa Finfinnee keessa jiru nagaafatanii ibsa kenneef ibsa kiyya dhageeffatanii akka xumurameen gara marii isaaniitti deebi'an marii isaanii dirqama dhaaba Baaroon biyya alaa deemee raawwatu irratti akka ta'e hubadhe Baaroon karaa Jibuutii ba'ee akka deemu karoorfamee jira akka karoora kanatti Baaroon abbaa Caalaa fi Tashoomaa Eebba waliin Suudaan deema. Isaanis xaa abdii kan kaartumitti waajjira Abaawoo Saaqee waliin taa'anii dirree lixaasaa hariiroo alaatiif hojii dippiloomaasii ajandaa marii keessaa tokko ture. Baaroon gara Awurooppaa fi Chaayinaa jaarraa immoo gara baay'ee galeessaa imaluun galii akka sassaabaniif ramadama. Akkaataa deemsi isaanii tokko tokkoon kaaneera. Kana malees wardiyyaa fi warra karaa garsan qopheeffamanii jiran. Marii san keessatti anis akkaan isaan waliin deemu murtaa'e. Mariin akka xumurameen mul'isiif jaarraan kaanii deeman. Ani fi Baaroon achuma teenyee waan garaa keenyaa sof. Baaroon turtii isaa Harargeen hariiroo hooggansa jidduu tureen miidhamaa jira. Waan ta'e yeroo natti himu akka dhaammannoo dhumatti hin dhageeffadhe. Baaroon nama tokko iyyuu mufachiisuu hin fedhu. Wanti isa mufachiisu yoo mudate kolfaan dabarsa. Ani jiroo mufadhu callisuun filadha. Akka nama natti dhiyootti himadhuu baay'isee kanaan amanuu waan ta'eef yeroo sanitti bakka sanitti waan ta'e yeroo hunda akka har'attaa yaadadha. Leencoon nuti asii iddoo tokko hin qabnu naan jee dhaannaa dhonnee koo waan dhaabbate natti fakkaata. Walitti bu'iinsiif qoqqoodamuu keenya baay'ee rakkisaa ta'eera. Wanti ani yaadeen taane naan jedhee dirree lixasaa kun dirqama ta'uu natti hime. Nuti osuma teenyee haasofnu aduun lixu geesse. Baadhoo tachaasaa yookaan dammaqsaan dhufee nutti makame. Nagaa wal gaafanne ergan argee fi waggaa darbeef qaama isaa yoo ilaalu nan rifadhe. Fayyaa waan qabnatti hin fakkaatu. Baaroon rifachuu kiyya argee badhoon cinqii hamaa keessa jira. Ana ajjiisuu barbaadu. Halkan guutuu wallaansoo keessa bulee je'ee natti hime. Haasaa keenyatti fufnee waa'ee siyaasaa fi deemsa halkan gara Jibuutii taasifnu irratti mari'anne. Lafti xinnoo dukkanaa'ee badhoon ka'ee deeme. Baaroon gara baadhoon itti adeemu yoo ilaalu badhoon kilaashii gara keenyatti qiyaafatee akka jiru argee akka miliquuf mallattoo naaf kenne. Oggasuma badhoon dhukkaasa bade. Anis kufaan gara tusiina bukkee jirutti hin fiige. Tusii keessa seenee yeroon gara galee ilaalu Baaroon rukutamee kufe. Sagaleen dhukkaasaa dhagaanii jaarraan faa lafa irra lo'aa gara kiyya dhufan. Jaarraan maaltu uumame? Naan jee anis badhootu dhukkaasa nutti bane ittiin jedhe ofuma keessanii wal fixxu naan jee jechi ofuma keessanii jedhu miira badaa na keessatti uume na bira dabaraniiti deeman. Anis faanan bu'e bakka teenyee haasaa turre yoo geenyu badhoon lubbuun hin jiru. Baaroon ammoo badaa'ee lubbuun keessaa ba'uudhaaf dhidhiitataa jira. Badhoo awwaaluuf yoo qophoonu Baaroon ammoo yaala jalqabaa akka argatu goonee ture. Bandi yaalaa dhiyeenyarra waan hin turreef yaala sirnaa argachuu hin dandeenye. Dhiigni isaa dhaabbachuu didee halkanuma san lubbuun isaa baate. Lamaan isaaniiyyuu achuma maayaa qallootti awwaale. Uummanni Baaroo hedduu jaalata. Dooktor jedhuun ture. Ogummaa isaas hin qabaatin malee jaalala namaa qaba ture. Baaroon anaaf barsiisaa qabsoo hiriyaa dhiyoo fuula kiyya ilaalee waan keessa kiyya naaf hubatu daawwitii kiyya ture. Maalan godha akkuma tasaan dhabe. Guyyumaan ani isaan bira ga'een wal agarre kunuunti taatee Baaroo dhabuun hanga dhukkuba dafee natti ta'e. Isa dhabuu dubbadhus naaf hin ba'u. Eegala qabsoo kiyyaa irratti ganamaan si dhabuu caalaa du'a keetiin hamatame. Qabsoon uummataan eegalame itti fufsiisuuf kaayyoo kee godhaan madhee hanga har'aatti cichee jechuudhaan. Obbo Leencoo Lataa kitaaba seenaa qabsoo waggaa 50 imala seenaa qabsoo isaa keessatti barreeffame irratti waa'ee ajjechaa obbo Baaroo Tumsaa haala kanaan ibse. Haa ta'uutii malee ammoo namoonni dhagaa beekanii fi uummata biratti muufeen uumamuudhaan ajjechaa Jaal Baaroo Tumsaa ilaalchisee dogoggorrii obbo Leencoo Lataa uume ammas kan jiru ta'uu ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma ammoo taatee qabatamaa jirutti sin dabarsa.
Akkuma beekamu ABO'n bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Somaaliyaa magaalaa Maqdishootti sooressi jaarraa abbaa gadaatii fi ilmaan Oromoo magaalaa Maqdishoo jiran eega hundaa'e baruma kana leenjii waraanaa meeshaa waraanaa argachuuf jecha gara biyya alaa Yaman, Sooriyaa, Iraaqii fi Baagdaad deemuudhaan leenjii gahaa erga fudhataniin booda waayilleen qabsoo biyya Yaman Edmoo Qilxuu fi namoota muraasa Yamanitti hambisuudhaan bara 1970 keessa mi'a waraanaa fe'anii gara garba Hindii kan Soomaaliyaatiin dooniin ceessuudhaan qarqara galaana irratti waraanni Ziyaa Barree kan Soomaaliyaa waraana lafoo Ameerikaa si'uudhaan dhukkaasatti banuudhaan jaalladha bilisummaa Oromoo jaarran jaallaa abbaa gadaa lama erga wareeganiin booda jaarraa abbaa gadaatii fi waayilleen qabsoo isaa hunda waggaa 5 fi guyyoota 12 mana hidhaa Soomaaliyaa Husee Mandheeraa Jaamuu keessatti hidhuudhaan jaarmiyaa qabsoo Oromoo qacalee amma jalqabe facaasanii turan. Hidhamuu jaarraa abbaa gadaa fa'aa dhageenyaan jaalala Edmoo Qilxuu biyya seenuudhaan jaallan qabsoo akka hundeen hidhaga yookaan Ahmad Taqishee Kaafaa waliin carcar xirrootti qabsoo jalqabaniin wareegaman jaarraa abbaa gadaa hidhaa waggaa 5 fi guyyaa 12 mana hidhaa turuun jaallan isaa waliin yeroo gadhiifaman jaallan qabsoo jaarraa abbaa gadaa abdii kutachuudhaan bittinnaaniiti turan. Haa ta'uuti malee jaarraa abbaa gadaa abdiin kutanne garuu wareegamuu Edmoo Qilxuu fa'aa gaafa dhaga'u hedduu hamileen cabte. Erga bilisummaa Oromoo kun to'atee marsaa duraatiif sababa mootummaa Soomaaliyaatiin gufuun jaarraa abbaa gadaa fa'aa mudatte jaarraaf saayibban qabsoo waggaa 5 hidhamanii hidhaa bahuun abdiin jaarmiyaa qabsoo Oromoo dukkana ittiin boodallee ABO marsaa itti aantuun deebisanii ijaaruudhaaf waayila qabsoo bilisummaa Oromoo tokko argate innis Mul'is Gadaa kan qabsoo barbaacha Eertiraa deemuudhaan Eertiraa hanga baadiyyaa Carcar faana qabsoo barbaacha dhukkaa'ee wajjin jaarraa abbaa gadaa wal arge wareegama Edmoo Qilxuu fa'aa booda jechuudhaan jaarraa fi Mul'is Gadaa qabsoo eegaluuf obboleeyyan isaanii warra baratan kan magaalaa Finfinnee jiran dubbisuudhaaf murteeffachuudhaan magaalaa Finfinnee dhaqan. Finfinnee namni keenya akka ammaa kanatti hin baay'ine yeroo san namoota qubaan lakkaamantu jira. Yeroo achi dhaqanitti illee nama Baalee kan maqaan isaa Ahmad Bunaa jedhamu kan daldala bunaa irratti argamu wajjin wal arguudhaan wal dubbisan. Namni Baalee kunis jaarraa abbaa gadaatii fi Mul'is Gadaa eegaman isaanii bule ganama Baarootumsaatii fi obboleeyyan Colataa wajjin akka wal quunnaman taasise. Jaarraa fi Mul'is Gadaatis illee Colataa fi Baarootumsaa wajjin wal arganii waliin dubbataniiti. Jaarraa fi Mul'is waan silaa dhufaniif yaada isaanii itti ibsatan. Leencoo fi Baaroon ilmaatu mootummaa yeroo sanii keessatti qabsoo taasisanii dargii mootummaa yeroo sanii haaromsanii waliin itti fufuu akka ta'e yaada qaban. Mul'isiif jaarraa abbaa gadaatti himan. Baaroof Leencoon dhaaba karaa nagaa qabsaa'u yeroo san Iicaat kan Jaamuu keessa kan jiran yoo ta'u Hayilee Fiidafaan ammoo yeroo sanitti dhaaba uummata Itoophiyaa karaa nagaatiin qabsaa'u hoogganaa dhaaba Miisoon ta'uun hoogganaa jira. Kanaanis Baaroof Leencoon ilmaatu yaada qabsoo bilisummaa Oromoo jiru kana achumatti dhaabaa jechuudhaan jaarraa abbaa gadaatiif Mul'is abbaa gadaa gorsan. Yeroon sun yeroo mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa weerarudhaaf kallattii garaagaraatiin biyya seenuuf yaalii godhaa jirtu waan ta'eef Leencoo Lataatii fi Baarootumsa jaarraa abbaa gadaatiin Mul'is Gadaa kun Somaalee waan fakkaatuuf mootummaan Somaaleesee qabee hidhuu danda'a waan ta'eef dafiitti gara biyyaa gara dirreedhaa gad deebisii jechuun itti himan. Jaarraa abbaa gadaatiif Mul'is Gadaa yaada silaa dhufaniif jara kanarraa dhabnaan gara Harargee iftuba deebi'uun murteeffatan. Jaarraan faan ooyiruun isaanii Harargee lixaa carcar diidanii miti waan qabaniif jaarraan Mul'is kana fuudhuudhaan uummatachi waliin wal barsiisee erga kashiif jaaniin booda gara biyyaa iftuba gad deebi'uuf murteessan. Adeemsa hedduu keessa dabruudhaan bara 1976 uummata dammeessuudhaan ABO Harargee bakka dhagaa gaachanaa jaamtutti irra deebi'uudhaan haaromsan. Achi booda turtii waggaa takkaa booda dargiin warra akka Dr. Hayilee Fiidafaa fannisuudhaan miseensota paartii Miisoon hunda fonqolcha mootummaatiin shakkee barbaadee adamsuu eegale. Dargiin dhaabota siyaasaa hunda uguree miseensota barbaaduu jalqabe. Leencoo Lataatii fi Baarootumsaalleen miseensota paartii Iicaat waan ta'aniif sotaan itti dhagaamnaan baqachuu murteessan. Yeroo kana jaarraa abbaa gadaatiif Mul'is Gadaa Harargee bakka dhagaa gaachanaa jaamutti ABO deebisanii ijaaruudhaan bobbaa eegaluudhaan mandhee mootummaa dargii hedduu cabsuudhaan uummata dammeessuudhaan miseensota baay'ifachuudhaan caaseffama hooggansaa diriirsanii dargii quba tokkotti dhaabaati jiran. Akka fakkeenyaatti immoo kaampii waraana dargii guddoota magaalaa Baddannootti argamtu barbadeessuudhaan mootummaa dargii rifachiisuu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Yeroon tun ammoo yeroo itti qaqqaaliiwwan biyyaa hayyuun biyyaa Haadi Bushiraa Annaafaan guyyaa adiidhaan waraana mootummaa dargiitiin itti rashanaman kan nama yaadachiisu ta'a. ABO'n humna godhachuun carcaratti babal'achuudhaan bara 1977 gama dhumaa Boohee bakka saaqata ja'amtutti kora isaa jalqabaa ta'an. Kora kanarratti miseensonni dargii baqatan kan akka Magarsaa Bariitii fi Baarootumsaa faan irratti hirmaataniiti jiran. Korri kunillee kora saaqataa jaamee moggaafame. Yeroo tana yeroo jaal Magarsaa Barii fi Baarootumsaa faan dhaabatti bilisummaa Oromoo itti qunnaman jechuudha. Kanaanis kora saaqata irratti adda bilisummaa Oromoo hoogganaa dhaabaa sooressi jaarraa abbaa gadaa irra deebi'ee muuduudhaan itti aanaa isaa Mul'is Gadaa godhuudhaan akkasumallee jaal Bobbaasaa Dhaabaa ajajaa waraana waliigalaa jaal Badhuu Dachaasaa ajajaa qunnamtii raadiyoo waraanaa taasisuu muudan. Baarootumsaadhaa afaanota hedduu waan danda'uuf ammoo qunnamtii alaatiif isa muuduudhaan gara biyya alaatti erguudhaaf dhaabni qophiirra jira. Jaal Magarsaa Barii hoogganaa sagalee kutaa kibbabaa taasisuudhaan santura Magarsaa Barii ammoo dargii jalatti godina Baalee hoogganaa turuun yaadata. Eega ABO'n muudameen boodallee jaal Magarsaa Barii sagalee waraanaa fudhatee gara kutaa Baaleetti qajeele. Bakki tarsiimoo ABO'dhaa yeroo kanallee godina Harargee karroo waan taateef ammas Harargee baatti deebi'uudhaan yeroo tana ammoo ABO'n eega hojii eegalee booda miseensonni dhaaba Caata kanneen mootummaa dargiitti ari'aman Abbaa Caalaa Lataa, Tashoomaa Eebbaatiif obbo Leencoo Lataa dargii dheefa Maayaa Qallootti ABO'tti dhaqan. Hooggantoonni dhaaba bilisummaa eega Leencoo
Leencoo Lataa abbaa caalaataatii fi nama tashoomaa eebbaa jaamu kana simachuudhaan keessumas saniin booda haala finfiddee jiruu fi waan tokko haala qabsoon adda bilisummaa Oromoo irra jirtu ergatti himaniin booda jaarraa abbaa gadaa faan salaatuuf gara masgida naannoo san jirutti deeman. Tanaaf tana jidduu Leencoo Lataatii fi Baarotumsaa duraanis waan illee jaboo waan ta'aniif wajjin mari'achuu jalqaban zaawiyyaa xiqqoo takkaa ture. Achi keessatti marii jalqaban zaawiyyaa san dura eedduu yookaan wardiyyaa Jaal Magarsaa jaamutu jira. Baroon dhufee waliin dubbachuu eegalan. Achirratti wal diddaan uumamte waliif galuu didan. San dura immoo Baarotumsaatii fi Jaal Badhoo Dachaasaa jidduu hariiroon jirtu gaarii akka hin ta'in beekama. Baaroon Badhoon akka waan qalbiin fayyaa hin qabne akka waan maraatee jiruufaatti jaarraa abbaa gadaatti akka himaa tureetu himama. Yeroo san Jaal Baarotumsaa Badhoo Dachaas fayyaa waan hin qabneef hoolaa itti qaljechuudhaan jaarraa abbaa gadaa fa'aa ajajuun hima. Waan irratti wal dhaban beekamu baatullee Leencoo Lataa amma durgaa fi deebii taasisa keessa Jaal Baarotumsaatii fi Badhoo Dachaasaa kitaaba kiyyanaa kana jechuudhaan wareedu dubbatan. Jechuudhaan kan ibsu hoggaa ta'u guyyaa kun guyyaa jarri lameenuu itti wareegame ta'uu ni beekama. Wareegamuu Baaroo fi Badhootiin jaarraa abbaa gadaatiif hoggantoonni dhaabaa hedduun hamilee cabaniiti jiran. Akkaataa wareegama isaanii Oromoon dhaaba gaafachuu waan hafuu miti. Keessumattuu obboleessi Baarotumsaa qeessa guddinaatumsaa Baaroo kana jaarraa abbaa gadaatti dhaamuudhaan akka amaanaatti itti hibe. Maatiinis Oromoonis sababa ajjechaa jara lameenii dhaaba gaafachuun waan hin hafne. Kanaaf jecha jaarraan abbaa gadaalleen akkaataa ajjechaa isaanii waldhabdee isaanii homsa waldhabdee hunda ragaa waraqaatiin Leencoo Lataa barreessuudhaan waraqaa takka koppii godhatee takka Leencoo Lataa biratti hambisuudhaan dhaabaaf akka beekamu murteesse. Achi booda Leencoon gara Jibuutii deemuudhaan Baaroon shiraan ajjeefamee jechuudhaan summii dhaaba keessa facaasuudhaan ergaa erge. Yeroo sana immoo dhaabaaf gaarii miti jechuudhaan haala ajjechaa Baaroo maatiin akka hin beekne kan jaarraa abbaa gadaa dhorke obbo Leencoo Lataa ta'uutti himame. Ajajaan waraana Malkaa Bal'oo jiru Jaal Bobbaasaa dhaabaa bira akka himametti Jaal Badhoo Dachaasaa fi Baarotumsaa amantii fakkeessanii akka ajjeefamanitti itti himame. Waraana hunda keessa ololli kun facaafame. Achi booda jaarraa irratti fonqolchi taasifame. Jaarraan hanga ajjechaa lubbutti barbaadame. Leencoon tapha siyaasaa taphateen gara dhaabaatti deebi'uuf murteesse. Abaa'oo dhuunfatee obboloota isaanii jidduutti ibidda qabsiise. Abaawoon gargar faca'uudhaan walitti dhukkaasuu eegale. Haa ta'uuti malee irra deebi'uudhaan kora erga taaneen booda Jaal Magarsaa Barii hoogganaa dhaabaa taasisuu muudan. Achi booda hin turre Magarsaa Barii warra gara Somaaliyaa osoo deemanii Shinniiqatti wareegaman keessaa tokko hoggaa ta'u. Jaarraa abbaa gadaa ammoo miira keessa galchuudhaan dhaabanii haga ajjechaa lubbutti erga barbaadaniin booda jaarraan dhaaba Ayfilloo yookaan adda bilisummaa Islaama Oromiyaa jedhu dhaaba kana miiraan hundeessuudhaan qabsoo Islaama Oromiyaa eegale. Abaawoon bakka 3 hanga 5tti adda fottoquudhaan walirratti duula eegalan. Dhumarratti Leencoo Lataa deemee ulee adda bilisummaa Oromoo rakkaa qabee jiru TPLF dhaalchisuudhaan hooggantootaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo chaartara jechuudhaan kaambii tokkotti walitti qabee TPLF waraana wayyaanee rashansiise. Eegasii ammoo Mallas Zeenaawii wajjin marii erga taasiseen booda ifiif karaa booreettiin xiyyaaraan biyyaa bahuutti himame. Ta'ullee ammallee bara 1990 keessa obbo Leencoo Lataa gara Finfinnee jibuudhaan Mallas Zeenaawii wajjin waliigaltee hin beekamne taasisuun himame. Waliigaltee kana taasisuu gaafii TV kanaan dura OMN irratti taasifame irratti hoggaa gaafatamu obbo Leencoo Lataa san Mallas Zeenaawii gaafadhaa jechuudhaan loluudhaan ibse. Yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana? Sana Mallas Zeenaawii gaafadhu barbaadiiti. Leencoo Lataa jaa'u irratti barruu dhiyaateen ajandaa uummata Oromoo mufachiisee fi qoqqoodinsa dhaloota dhufu keessatti uume ilaalchisee sagantaan qopheeffame kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.